Jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warreen aappirraa akkamitti mallaqa argatanii naan jettan isinii hima jedhee ture. Tayyib karaa kamiin ka jedhu nu argisiisa jettanii turtanii kunoo bal'inaan asirraa argattu itti fayyadamaa subscribe like bakka jiraatan karaa ittiin mallaqa argatanii naan jettanii turtanii karaa ittiin mallaqa argattan karaa mallaqa dalaydanii ittiin baafattan manuma teettanii isiniif himaa. Aappichi isa kam yoo ka jettan taate aappiin isa kana jechuudha. Kunoo aappiin isa kana aappicha kana mallaqa ajaa'ibaa kana doolaara gadi isinii elma guyyatti xiqqaatu 400 doolaara 400 achi olis dalaguu dandeettan yoo hifachuu baattan as deebitee ammallee xiqqaatu 200 yoo ka dalaydu taate doolaaruma 200 argattee dalaydee jennaan guyyatti birrii Itoophiyaa 12,000 habbuuytee oolta jechuudha. Sigalee kanaaf aappichi isa kana akkaataa itti taphatan isinii argisiisaa taphattanii irraa fayyadamtan jechuudha. Aappiin isa kana kuno Big Bang Pong isa jedhu kana. Ready, go! Reza, akkasini tuliin. Tayyib. Kuno PPP tuni anama doolaara 1,000 fi 27 fi halaalaa 62 fi riwardii 38,500 fi 10 qaba. Riwardiin 38 kun haala doolaara 5 fi halaalaa 66 bichaadha jechuudha. Senegalee akkasii amma jalqabarraa akkamitti akka baafatanillee isinitti argisiisu karaa kamiin akka baafatan eessan baafatan ka jedhuuf isiniif argisiisa. Na waliin turaa isiniin jedha. Okay. Karaa ittiin doolaara taphatte san baafattu iddoo kanatti naa dhufti qo'a PayPal ta jedhamtu. PayPal na jennaa dhufti. Booda baasa jechuudha. Eeywa PayPaliin naa dhuftee jirti kuno. Isii tana gadi tuqa anama doolaara 1,000 fi 27 halaalaa 68 keessaa qaba. As keessaa 200 ni baafattaa yoo 200 taphatte 3 taphattuun baafattaa 4 taphattuun baafattaa 6 taphattuun baafattaa doolaara 800 taphattuun baafattaa 1,000 taphattuun baafatta isinii galee 1,000 yoo taphatte hin baafatta jechuudha. Fakkeenyaaf 1,000 baafachuu barbaadda naan jetti gift card is ready naan jetti isinii galee anammatti baasuun barbaanne input email address convert your email minaamin naan jetti san immoo karaa fuutanii itti guuttaniin isinitti hima jechuudha. Tole egaa akka itti taphatan isinii agarsiisa. Amma PPP'n tuni yoo isa taphattan takkattiin awwalaayyuu isii taphannaan doolaara isinii hassaabdi isii tana taphadha jechuu ammaan fakkeenyaaf dhahee irratti yoo isin na hassaabdi eeksii tanan tuytan eeksii tana osoo hin taane collect kayyattu tana tuytan isii tana jechuudha. Isii tana tuytanii viidiyoo sakandii 30 yookiin 20 isinii kennite isinii hassaabdi viidiyoo jechuudha. Viidiyicha san immoo obsaan eeggachuu isin barbaachisa. Isinii galee amma shabakaan kiyya da'iifa waan ta'eef wifi miti shabakaa wifi mititis saniif maraa oolti. Yalla hojjedhu meeqa irraa dhaabeetiin shabakaa seeran itti sirreesse akka isinii galutti isiniif mul'isa. Alakkaa jirti jala tanatti isinii mul'atan fakkaate akkana deemaa jirti jechuudha. Shabakaa itti sirreessee dhufe viidiyoo tana laaluun ni barbaachisa dirqama jechuudha. Viidiyoo laaluun viidiyoo sakandii 30 20 15 isinii kenniti isii tana yoo laaltan isinii hassaabdi. Viidiyoo sanirraa yoo deebiteen isinii hassaabdu jechuudha. Isinii galee viidiyoo akkanaanuu irra oollamiire faayidaan ala. Kanaaf yoo isiin geessite bakka eeksii tana tuyne ofirraa deebina.
amma gara taphaa ce'aa jira jechuudha. Gara taphaa ce'aa jira. Taphicha gara taphaa ce'utti jira. Amma kun bakka tana laala fakkeenyaaf bakka tana wanni tunniin yoo wali aante bubbulee ooftanii diddiimtuu yookiin bobboora bakka takka fiddanii jennaan waan gaarii isinii hasaabdi doolaara fakkeenya amma naa kennite ana bakka tana yoo kadha'u taate dha'ee jira. Aywa tayyib isii tana walitti fidadha. Isii tana jechuun walitti sissiisadha akka waan gaarii na hasaabduuf jecha. Eeshi doolaara tokkoo fi halaala 17 naa kennite jechuudha. Laazim konneekti jechuu qaba bakka tana taquun qabu eksii tana konneekti yoo jette viidiyoo sii fiddi jechuudha. Viidiyoo daawwatta. Viidiyoo haala sanii daawwatta jechuudha. Amma sakandii 30 naa kennite lakkaa jirti gadi jechuudha. Haala saniin taphatta baay'ee gaariidha. Guyyatti 400 xiqqaatu 400 dalagda 400 taphatta. Ijoolleen fakkeenya dalagaa dhabdanii tiniin haalli jiruun biyya ormaa shortaan dalaguu isin dhoggee mana jirtan akkana waan feesbuukumaaf yuutuubii bicha irratti daataa keessan kabittan hin fitinaa haala saniin itti fayyadamaa isiniin jedha. Amma immoo kunillee buufadhuuti ittiin taphadhu waan akkas akkasii hima inni kun jechuudha. Goggolee tiniin ana bira taru as eksii tana dha'eet ofirraa deebisa. Tayyib amma PP tana haadha uumee PP tana dha'ee meeqa akkanaa kennitu wajji laalla isii tana jechuudha. Paapaa tanni isiin tun doolaara malee riiwardi illee kennitu. Doolaara 100 fi halaala 56 naa kennite. Doolaara 27 irraa hagam akka taphadhe laala akka daqiiqaa haga amma isin na laaltanii kanatti konneekti fayyadu kana tuqa. Isa tuqa kunni warra baafate maal kanniin argisiifti. Achi booda eegsatti ofirraa tuqaa gara taphaatitti deebi'e. Gara taphaatitti deebi'a. Eegsiitu beekee. Wannotu dhaabbatee wannoon yookaan shabakaan dhaabbate fakkaatti irraa dhaabee shabakaa itti sirreessee dhufa. Akkam akkaatan eewa tayyib ammallee open box naan jetti yaadini open box jetti yeroo doolaara tokkoo fi halaala 81 naa kennitee jirti jechuudha. Kanaaf karaa kanaan haala kanaan mallaqa ajaa'ibaa gadi elmattanii jechaadha. Doolaara akka isin argitan daqiiqaa amma 13 kana keessatti doolaara gara 7 taphadhee guyyatti isin $100 new player bonus. You will get the money within 30 seconds.
wanni isin hin galle yoo jiraate koomentii jalatti. haala saniin dhumatte ammallee yoo isin waan akkanaa kana isinii fidde open box kan jedhu tana tuutan isin yoo sanillee doolaara isinii kenniti sababa taphattaniif fixxaniif jechuudha. Stage win kan jedhu kana isii kana banee jira. Doolaara tokkoo fi halaala 78 naa kennitee jirti. Haga amma isin nalaaltaniif doolaara meeqa qabadde jechuudha. Doolaara 4 qabadde haga nalaaltan kanatti. Daqiiqaa 8 kana keessa doolaara 4. Doolaara 4 jechuun birri Itoophiyaatitti yoo deebiste birri 240 daqiiqaa 8 keessa birri 240 taphadhee jira jechuudha ijatee san duratti. Viidiyoo tana yoo isheen as geessite naa kenniti jechuudha laazim. Viidiyoo isiin naa kennite san laaluu qaba immoo tola isiin kenniti isiin taphattus isiin tolaa miti kasii kenniti. Isinii galee. Kanaaf waan akkaan ajaa'ibaa waan akkaan bareedaadha itti fayyadama. Tunillee eeksi madha'ee ofirraa deebi'an yoo buufachuu barbaadde pileeyinoo kan jedhu kana tuyite buufatta. Ani eeksi godhee ofirraa deebi'a. Naa kunoo amma akkasitti naa kennitee jirti. Anamma mee paapaa san dhiisee tumaan as taphadha akka ishiin baay'ee naa kennituuf jechuudha. Baay'ee argachuudhaaf as taphadha. Doolaara tokkoo fi saantima 34 naa kennitee jirti. Laazim kollekti kan jedhu kana tuquu qaba. Eeksii tana yoo tuqe ofirraa deebitti naan kennitu doolaara. Isii tana tuqee jira. Addunyaan hojiin hiikinaa hojjetadha jawaaluma keessaniin hojjedha isin jettee jirti. Kunoo viidiyoo asii akkana deemsitu laazim haga isiin dhumattutti obsaan eeggachuu qaba jechuudha. Haga isiin dhumtu jechuudha. Install noo jetti install noo buusuu barbaadda. Tayyib ammallee open box naan jetti yaadini open box jetti yeroo doolaara tokkoo fi halaala 81 naa kennitee jirti jechuudha. Kanaaf karaa kanaan haala kanaan mallaqa ajaa'ibaa gadi elmattanii jechaadha. Doolaara akka isin argitan daqiiqaa 13 kana keessatti doolaara gara 7 taphadhee guyyatti isin wanni isin hin galle yoo jiraate koomentii jalatti nagaafadha. Laazim ammoo wanti kun dirqama waan kana keessaa baafachuudhaaf jechaadha. Wannoon isin barbaachisa dirqama keessan nama hiqaamaa qabu waraqaan isaa isin barbaachisa. Maaliif nuti majuula fakkeenyaaf warri Suudii ka jirtan taate isii tana keessaa baafachuuf waraqaa wannoot laazima si barbaachisa jechuudha dirqama.
fakkeenyaaf kuma tokko baafachuu yoo barbaade gift card is ready si haafinnu ka jedhu kana please input your real email address iddoo jireenya keetii email kee itti galchisiin jetti sani booda itti galchitee lakkoofsa kee itti galchitaa achi booda mallaqatti kashii dhaayittee baafatta jechaadha. Haala sanii itti fayyadama garuu immoo warra hiqaamaa qabu yoo jedhu calliftaniituma abbaa ta'e hiqaamaa qaba akkaawuntii waan jechuun sarraafaa qaba jettanii fuutanii ijaa itti gootanii ta'e isin ijji keessaa itti isin yaa'e abbaa biraa akka hin goosifne isiniin jedha nama amantan haala saniin itti fayyadamaa baay'ee gaariidha waan ofii fayyadaman namatti himuun waan bareeda itti fayyadamaa isiniin jedha like subscribe galatooma aga video biraati wal agarrutti.